Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha jirra jirtu arraantana. Guyyaa arraantana nama jaba Doktara jabaa tokko qabadee innis eenyu jettanii gaafii keessa galchuun ooltanii Doktara biyya isaaniitti Donald Trump yookaan bulchaan Ameerikaa kan duraanii kan dhiyeenya kan aangoo gadi lakkisee ture yuunivarsiitii gantee isaaniitti kan barate yeroo hedduu labsii adda addaa labsuudhaan namoota beekaman keessaa warra tokko mee namicha kana isinii fideeti mee namni kun seenaa isaa akka gartee yeroo bal'inaatti illee walitti deebina biyya Saudi Arabiyaa keessatti akka dhagayaa jirrutti fooqii ajaa'ibaatiin qabaachuun beekamaa inni lammaffaadha embassy Saudi Arabiyaa bakka bu'ee hojjeta inni afuraffaadha shamarran shamarran badhaadhinarraa hogganaadha akka juutti dubbata inuma amma keessa taree tabirallee barbaadutti ce'utti jira mee arra Dr. Shurubbe baga nagayaan dhufte. Okay, mee hordoftoota keenya hordoftoota Naafi fi Kadir nuuf salaamat dhume salaamtara nuuf qare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa fayyaa qabdu isin jecha. Okay, nagayaa qabna galatoome Dr. Shurubbe fayyaadha nuti galata rabbiiti. Mee arraantana maaliif gara laayikii yookaan gara aappii liikii kajuu yookaan gara TikTok waliin dhufteef maali? Har'a garee laayikii yookaan garee tuktukii wantan dhufeef dubartii barbaacha dhufe. Dubartii maaliif barbaacha dhufte Dr. Shurubbe? Ijoolleen paartii badhaadhinaa deeggaran keessatti ijoolleen hedduun ijoolleen dhiiraa dubartiidhaaf jecha simmeetiif jecha waan deemanuuf dubartii babbareedduu feesbuuk irraa godhaban gara paartii girisaa deebi'an. Dhaab Dr. Shurubbe dhaab achumatti siin qaba dhaab. Hay. Badhaadhinaa keessa dubartiin hin jirtu. Bilillee abbaa jifaaroo. Takkitti Dr. Takkitti Hasan Daabooto. Hay. Tamirii shanyii abiyyi teettoo. Kun hundi warra badhaadhinaatii miti. Hay. Dr. akka keetiitii miti. Maaliif karaa keenya nutti siqin Dr. Shurubbe dhaab achumatti nurra. Mee maali wanni barbaadduuf? Mee maali takkitti tanuufi mee ani wanni nasiisi qabeef dubartiin isin keessa hin jirtu dhaan jechuu barbaadeetuma mee itti nuufufi. Hin jirtus dubartoonni jechaan hin kaafattu. Hay. Shurubbe hin kaafattu abadan simmeetu waan qabdu. Inumaa umo. Okay, mee dubartii teenyoo maaliif barbaadda? Maali isaa maal qaban? Ijoolleen paartii badhaadhinaa deeggaran keessatti ijoolleen hedduun ijoolleen dhiiraa dubartiidhaaf jecha simmeetiif jecha waan deemanuuf dubartii babbareedduu feesbuuk irraa godhaban gara paartii girisaa deebi'an. Jechuun amma ijoolleen walumaa galaa ijoolleen dhiiraa tapha badhaadhina deeggartuu hundinuu gara kaafaa deebisee jirte jechaan. Waan nama gaddisiisu. Okay, meetti kufi Dr. Shurubbe bal'inaan nurra deebita. Boleesso sitti himu doolaanti Tiraampiin beektamiti mootummaa Ameerikaa. Okay. Mee Dr. Shurubbe amma kana hunda dhaamte ni siyaamatte gorsite maal mee ijoollee badhaadhinaatiinoo maal jetta? Ijoolleen keenyas yookaan ijoolleen paartii badhaadhinaa warra jirtan yookaan kaafadhaatti ijoollee dhiiraa ofitti qabachuu beeka. Okay, ijoollee kaafaawotiinoo maal jetta? Ijoollee kaafaawota kaafatteenoo maal jettame? Kaan immoo ijoolleen har'a gara tuktukii keessa jirtanuu kaafattanii maratan kottaa gara keenya gara badhaadhinaa kottaati ijoollee kana ofitti nuu qabaa please. Ay Shurubbe, ay Dr. Shurubbe narra baay'ee takka gartee nu bohaarse hedduu nu kofalchiise mee asumaan gaa. Okay, daawwattoota keenya kabajamoo akkam nagayaa fayyaadha jirra jirtu kana fakkaata gaa qophiin keenya guyyaa har'aati asumaan kutaa tokkoffaadha kuni kutaa lammaffaa sadaffaa boortii kan itti fufnu ta'a. Subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna nagayaan nuuf jiraadha.